Wow, wow, masya Allah, tabarakallah. Nafin qatar deemte kadir bira masya Allah, tabarakallah. Wallahi, baga rabbi isin gammachiise bakka kanaan isin ga'e. Namoonni baay'een duraanii naafiif kadiriin kan ajandaa godhataa turtanii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyyaan dheeratus akkuma wambiin jettu in turre malee uruun keenya inafuu akkuma siin jedhaa baate. Kunoo ammamuu yoo ga'anis arree wal dhiitti males ilkaanii walirraa hin gattu. Alhamdulillahi rabbil alamin kunoo wal arganii walitti maramanii qaxariin seentee kan guraal jeeshiin baga gammaddanaa fi kadar wallahi laazim ija amtuu rabbiis isinirraa haa qabuuni wallahi maasha Allah tabarakallah baay'ee tokko wal biraa bareeddu yeroo duraanii qilleensi gidduu keessan seenee miidiyaa kanarrattis waan baay'een aasaamaa ture sana keessa wallahi baay'ee tokkoon qalbii cabaa ture akka kiyyatti maaliifi isin wal madaaltu waliif maltuun jechuudhaani bu'aa baay'ee jechuudha biyya Saudi Arabiyaa keessatti waliin dabarsitanii kaatanii yeroo akka kanatti kalasi atis biyyaa baatee kadir isinis biyya keessatti haftee erga naamoo wanni baay'een aasaame waan baay'ee jechuudha waan gurra namaatti illee intolle aasaamaa ture sana keessa baay'ee tokko wallahi isin rifannee ture maaliifi namni wal jaallatu gaafa walitti adda ba'anii akkuma wadaanii jiru xalaatni jiraani kan isinii gammadu jira kan isinii na'u jira kanammoo jechuun maashaallah tabarakallah ammoo akkam jechuudhaani yoo walirraa fagaattanis maashaallah qalbiin keessanis garaan keessanii walii laafaadhaani warraaf abbaa manaa yookiin haadha manaa yookiin immoo abbaa manaa jechuun qalbii miti qoosaa mitiini itti galuu salphaadha malee keessaa ba'uun baay'ee tokko ulfaataani atis isaa wajjin jiraattee kaatee nama biraa baruu hin dandeessu innis immoo sii baree ka'ee nama biraa baruu hin danda'uuni yoo mammu ta'e jechuudha jireenya biyya ormaa keessa yoo mammu jiraatame jechuudha yoo bareedaa kanaa waliin argame jechuudhaani bareedii ilma namaa ammoo malkii yookaan fuula qofee mitiini keessoodhaani keessa walii immoo kan beeku isiniif rabbii malee wanni beeku hin jiru warreen miidiyaa kanarraa immoo maasha Allah maqaa addaas isinii baasanii isinis immoo jechuudhaani irra aasaamaa ture xalaani keessaniif gubaa wadaaja keessaniif gammachuu akkuma isin gammadaa jirtanu kana ilmi namaa yoo ammam gaarii tokko hojjeteeni namni ati gaarii hojjette jettee si faarsu nama xiqqoodha jechuudha yoo ammam immoo ajaa hojjettes immoo namni kun immoo ajaa hojjete hidhees immoo kan immoo ajummaa keetiin yeroo baay'ee sitti yeroorissu hin jiru jechuudhaani wal biratti wal madaala jechuudha jireenya ilma namaa keessatti maasha Allah tabarakallah ijarraa afaa rabbiin immoo nama jireenya gaarii jiraateeni waliin bashannanii waliin bakka guddaa ga'u rabbi sin taasisu biyya Saudi Arabiyaa keessatti bu'aa ba'ii waan baay'ee dabarsitaniitu hin beekna nus ofii keenya yoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraanne alhamdulillahi rabbil alamin biyya galtanii waan meeqa hojjettanii waan meeqa keessa galtanii achirraa immoo kadir biyya qaxar deemee achitti maasha Allah laayisensii fudhatee hojii gaarii akka hojjetaa jiru abdii ni qabnaani hin beekna itti aansuudhaan immoo ati immoo maasha Allah nagaadhaan dhaxxeenii bira geessee maasha Allah tabarakallah akkasitti wal arguu keessaniif gammachuu keessan isinii wajjin qooddanneerra yoo biyya garagaraa jiraannes kana booda maasha Allah bakka guddaa geessanii waan gaarii tokko waan sabaaf ta'u waan isiniif ta'u waan isinirraa barannu tokko akka isin eeggannu abdii qabnaani namni yoo akkam walirraa fagaateeni silaa ilmi namaa tokko gaafa dhaqeenii bultiitti galu nama marjatee miti kan hin dhaqee bultiitti galu maasha Allah isin immoo waggaa amma kan turtanii kaatanii nagummaadhaan khayriidhaan gammachuudhaan walitti deebi'uu keessanii maasha Allah gammachuun keessan gammachuu ilaa zalaalamaa kan illee addunyaattis aakiraattis waliin gammadanii waliin jiraatan rabbi isin taasisuuni maasha Allah isiniin jennaa gammachuu isinitti dhaga'ame kan ammoo nuuf qoodaani akkuma suuraadhaanis viidiyoodhaanis yeroo achi geessanii akka kana walitti mararamtanu ammaaf garuu sargii keessanii akkuma sargeetti kan isin sargeeffachaa jirtanu sargii kana boogdee immoo guyyaa lamaan sadan tokko iraftii yookiin ijaazaa isiniif kennina kana boogdee immoo inshaallah waan gaarii tokko waan ilma namaatiifis barumsa ta'uuni waan isinis fayyadus waan nuus fayyadu warreen sooshaal miidiyaa kana immoo keessattuu warri TikTok jechuudha dhaamsa gaarii jechoota bakka ilmi namaa irraa fayyadamu dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee isinirraa hin eegganna ammasitti bakka jirtanutti jireenya gaarii jireenya gammachuu akka qilleensi kan ilmi namaa gidduu keessan seenuu miti qilleensi illee akka inni dhufee gidduu keessan seenee isinis irraasnetti du'aa isinii kadhannaani kanaaf silumaa waliif maltu waliif taatu
waan baay'ee wajjin dabarsitaniitu jireenya biyya baqaa keessatti biyya Saudi Arabiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif miidiyaa kanarratti waan baay'ee hojjetanii dabarsitaniitu seenaan isin yaadata. Rabbiin jiruuf jireenya gaarii keessa isin keewwateeni ilmoo gaarii irraa isinirraa argamsiise. Kan akkuma wal argitanii walitti gammaddan kanallee ilmoon gaariin illee gidduu keessanii argame walitti gammaddan Rabbiin isin haa taasisuuni. Kadir koo maashaallah tabaarakallaa fuulli keeyyuu yaaki bokoktee jirtaani. Maashaallah tabaarakallaa walleen immoo isas ta'ee hiriyaasaas gara dhiiraatiinis ta'ee gara dubartiitiinis ta'ee warreen simannaa gootanii fi haala gahnaan simattanii achitti biratti argamtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko namatti toltu staayiliin keessan jireenyi keessan wallaahi baay'ee tokko isinii gammannee jirraa siin jenna yaanaa fi duraan yeroo biyya keessa jirtan sana keessatti yeroo waahii kaartooniitii kaasee baay'ee tokko jechuudha. Yeroo asiif achi namni waan baay'ee naafeef kadir adda ba'anii naafiin kadir loltee kadir naafii lolee jedhamee jechuudhaani mana asiliitti illee waan baay'ee akka dubbatamaa ture qubanii qabna. Yoo waa irraanfatee warri sooshaal miidiyaa kun waa hin irraanfatuuni akkuma har'a isinii gammadee akkuma har'a asii footoo keessanii diiwutii isin irratti godhee isinii wajjin kolfee isinii wajjin taphataa jiruuni waan baay'ee ammas ni jedhuuni ilma namaatiif gurra hin kenna akkuma yeroo jalqabaa sana ati biyya Qatar turte isin biyya Itoophiyaa turte jireenya Itoophiyaa keessatti ilmi namaa tokko waa mudachuun hin hafuuni ati jireenya biyya Qatar keessatti wanni si mudatu wayii inuma jira ta'anii namni immoo yeroo ammaa kana keessa ajandaa qabatamaa miti kan inni fudhatee ilma namaa tokko irratti roorrisuuni ajandaa duraan darbe ajandaa sobee immoo footoshooppiidhaan waan baay'ee namarratti hojjetanii nama burjaajessuu ni danda'ani. Gammachuun keessan kun immoo gammachuu maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko namatti toluuni gammachuu keessan kan ammoo burjaajessuudha jedhanii waan baay'ee haasa'uu isin danda'u waan baay'ee gochuu isin danda'u. Garuu ilmi namaa tokko yeroo wayaa hojjetu jireenyuma isaa kan har'aa hojjeta malee kan har'aatiif kan borii hojjeta malee haasaa namaatiif gurra hin kennuuni. Haasaa namaatiif gurra kennitanii of jeeqxanii nama hin jeeqina kanan dhaamsa isiniif dhaamu jechuudhaani. Gammachuudhaan walitti dhuftanii gammachuudhaan wal argatanii alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhaati rabbii keessan shaakkara. Kan duraan darbee kan duraan haasa'ame silaa isiniif rabbii malee namni waan tokko waa'ee keessan namni galchu tokko hin jiru jechuudhaani. Maatii keessan wanni galchu hin jiru maaliifi ati jaallattee si fuute isin si jaallattee sitti heerumte jechuudhaani. Kanaaf jennaani ilmi namaa tokko immoo yoo akkam ta'eeni hin dogongoraani. Dogongorii eenyuun irra yuunuma jiraani. Ilmi namaa immoo gaafa dogongoru immoo dogongora isaa sana baratee dhiifama waliif yeroo godheeni dhiifama kana keessaa waan baay'ee argamaani. Maashaallah tabaarakallaa keessan kun immoo jechuudhaani bakka wal madaaltuuni. Alhamdulillahi jedhiitii rabbii kee galateeffadhu. Kan immoo achitti immoo fayyadamtanii of fayyadanii biyya keessan fayyadanii gosa keessan fayyadan rabbis ni taasisuuni. Wallaahi silaa bakka maashaallah tabaarakallaa ati abbaa miskiinaati. Jireenya keessan durii sana isa yeroo riyaadiin jirtanuu sana hojii keessan kan gara miidiyaa yuutuubiis itti fufaa hojii keessan miidiyaa irratti waan adda addaa akkuma duraan nama bohaarsaa turtan akkuma duraan namni fakkeenya isinirraa fudhateeni waan baay'ee isinirraa baratee amma sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru kana gara miidiyaa keessanitti deebi'aa miidiyaa keessanis guddifadhaa ilma namaatiifis immoo barumsa waan nama barbaachisu biyya sana keessatti Itoophiyaa keessatti waan nama barbaachisu kara keessan dhufuudhaan warreen ajoomanus akkaataa dhufiitii kana akkaataa hojii waa hundumayyuu namootaaf barumsa waan adda addaa akka kennitan abdiin sirraa qaba. Maashaallah tabaarakallaa baga gammaddan isiniin jennaa umurii dheeradhaa rizqii bal'adhaa lama ta'a ciisaa sadii